Yooyaa akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii miidiyaa sagalee boboo kan taatan nagaan keenya jaalala bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Hagayya 5/2022 sagantaa teenya eegallee jirra. Oduu yeroo kanaa isin biraan geenya nu faana tura. Wal waraansi Oromiyaa keessaa jabaatee itti fufuu odeeffannoowwan kutaalee garaagaraa Oromiyaa irraa nu dhaqqaban ni mul'isan. Jiraattonni godinaalee lixaa giddugalaa kibbaa fi kibba Oromiyaa tokko tokko OMN fi yaada kennaniin wal waraansi naannawa isaanii jiraachuu himaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaan bobbaaseerraan kasaaraa guddaa geessisaa akka jiru beeksiseera. Oboon akka jedhetti godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataa, Midaqaanyii, Daandii fi Dannoo, godina Gujii aanaa Gumii Eldalloo, godina Wallagga Ba'aa aanaa Jimmaa Arjoo, godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfiloo, akkasumas godina Arsii aanaa Munisaatti humnoota mootummaa waliin tibbana wal waraanee jira. Wal waraansa kanaanis loltoonni mootummaa hedduun ajjeefamuu fi madaa'uu eeree meeshaalee waraanaa hedduus boojuu himeeti jira. Bireenii 2 dabalatee qawwee 30 caalaa hidhannoo guutuu waliin boojuu waraana bilisummaa Oromoo ibsee jira. Wal waraansa bakkeewwan garaagaraatti taasifamu kana ilaalchisee mootummaan angooduun kun qophaa'etti waan jedheen qabu. Oduu gama biraatiin beelli biyyoota gaafa Afrikaa, Itoophiyaa, Soomaaliyaa fi Keeniyaatti mul'atee dhimma addeessaa gaaga'ama hamaa hordofsiisuuf danda'u ta'uu dhaabbanni gargaarsa namoomaa biyya Ayirlaand Concern Worldwide jedhamu ibseeti jira. Beelli biyyoota gaafa Afrikaa 3 Itoophiyaa, Soomaaliyaa fi Keeniyaatti mul'ataa jiru hirmannaa hatattamaa argachuu baannaan daa'imman sababa hanqina nyaataan qarqara du'aatti argaman 300,000 dhabuu dandeenya jedhe dhaabbanni Concern Worldwide. Itoophiyaatti uummanni miliyoona 7 fi 200,000, Soomaaliyaatti ammoo uummanni miliyoona 7 fi 700,000 ta'an gargaarsa namoomaa barbaadu kan jedhe dhaabbatichi. Keeniyaattis lakkoofsi namoota gargaarsa namoomaa barbaadanii dabalaa jiraachuu beeksiseera. Hongee bara 2010 akka gaafa Afrikaatti mul'atee lubbuun namoota 200,000 fi 60,000 ta'anii darbuu yaadachiisuun haalli amma biyyoota sadeen keessatti mudatee jiru kan yeroo sanirraa akkaan hammaataa ta'uu fi lammiilee dachaan gaaga'uu akka malu akeekkachiiseera. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa oolmaa guyyaa kaleessaa ooleen gaafii oliyyannoo koree mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa Oromiyaa dhiyeeffate kufaa taasise. Gaafiin oliyyannoo isaanii mirgi wabii isaanii akka eegamu kan jedhu ture. Abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Milkiyaas Bulchaa keeyyatni seera isaan ittiin himataman mirga wabii kan dhoowwachiisan ture jedhan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobii ganda Warqee Waleensuu jedhamutti humnoonni mootummaa qonnaan bultoota nagaa irratti dhukaasa bananiin lubbuun nama 2 darbuun himame. Jiraattonni OMN'tti akka himanitti bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru himuu diddan jechuun dhukaasa itti banan. Namoota ajjeefaman malees namoota hedduu irratti reebicha hamaan raawwatamaa jiraachuu himan. Adoolessa 17 bara 2014 jiraattota aanaa Meettaa Roobii ganda Warqee Waleensuuf guyyaa rifachiisaa ture jedhu jiraattonni gandichaa. Dilbata ganama namoonni hedduun gara mana amantaa yoo deeman gariin ammoo hojiirra turanii jedhu jiraataa aanaa Meettaa Roobii ganda Warqee Waleensuu OMN dubbisa kun. Humnoonni mootummaa heddummina guddaa qaban dilbata ganama toora sa'a 4 keessa qabatta sakattaa wabuu jedhuun gandichatti seenuun dhukaasa akka jalqaban yaadata. Jaarmiyaan mirga namummaaf falmaa Amnesty Internationaliin ajjechaa Wallagga Lixaa toleetti raawwatame irratti qorannaa walabaa akka taasifamu gaafate. Jaarmicha kana kan jedhe ibsaa adoolessa 20 akka bara 2022 baaseen yommuu ta'u ajjechaa waxabajjii 18 bara 2022 raawwatame kanaan namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu madaa'uu fi qabeenyi barbadaa'uu dubbate. Mootummaan Itoophiyaa fi WBO'n ajjechaa kana walitti qabatu. Amnesty Internationalitti Daayirektara Bahaa fi Kibba Afrikaa kan ta'an Diproos Mocheenaan ajjechaan gara jabina lubbuu ijoollee fi dubartoota galaafate kun qorannoo walabaatiin qulqullaa'ee itti gaafatamaan jiraachuu qaba jedhaniiru. Miseensi mana marii bakka bu'oota Itoophiyaa fi miseensi paartii Bilisiginnaa obbo Angaasaa Ibraahim ajjechaa kana humnoota mootummaan WBO fakkeessee bobbaasetu raawwate jechuun isaanii ni yaadatama. Waldaan Oromoo yookaan Oosaan Koree isaa kan waggaa 36ffaa adoolessa 30 fi 31 akka bara 2022 magaalaa Waashingtan DC keessa jiru galma Yuunivarsiitii District of Columbia keessatti gaggeessee ture. Ijoon dubbii marii Oosaa baranaa mirga hiree murteeffannaa Oromoo fi saboota Itoophiyaa birootti kan fuulleffatu yoo ta'u kana jalatti qabxiilee adda addaa kaan irratti mari'atamaa ture. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'a kanaaf qabnu kan fakkaata waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Sagantaa biraatiin hamma walitti dachaanutti nagaan tura. Viidiyoo teenya like, subscribe fi share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha nagaan tura.